جنة أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله ما يتن فيديو سي أرجع فرادوتي وقرب بسي فيديو جابتو أتو جالتو عوندا يسوس غنو فينديم إرجع جنة فرادنا ربي كابا جنة محمد ديس ربي كابا ما شاء الله أكنا بو بقرب جالتو تاني إن شاء الله أبشروا إننا ما رب سو دفيتي فيديو رأنا ما رب سامتي أمانتي داوانتيني أكبر أنا قاتي نجالا ججبا ما شاء الله بقى جراتي أنت أدامي أين ما شاء الله شهادة إنك أبتا أنا مسدرك أجرا بنادو ديكو متك في الناس ذاتين أتك أنون كنو برا أسمع كانوا من نيجانيتين غراچو أمير دلان ديما كخيتي خنان ترى تولي ما شاء الله تولي ما تيجي كيس إسلام نجرا جالتو أين إذا eenyu jira mee maatii abbaa kee moo harmee ta'e moo obboleessa kee moo abbe garamiin jiran أبلتيكو shahaada fudhatte moo إيشين تورتاجي فرت eenyurra guddoo إيشينا maa jalan deemirree gaafasati maashaallah baga inshallah abshir numa jirtii misinis rabbi umri adeeresu atillee baga jiraatte yani islaamummaa rabbiin isii kenne sammaatii teetiif isaa kennu tiktok kanarra turte guddaa siimti garuu waan viidiyoon itti waraabnu waan haasofnuu fi waan kiristaana peente hojii haasofnu waa Iyesuus kana gartee waan hunda numa argitaami nan argayi maashaallah yani baga rabbi sii laaffise namni si dirqanii jira gara islaamummaatitti lakkiin jiru namni birrii si kanne jira birri namaa kannan jedhan islaamni akkas jedhanii haasawani birri nama naa kannuun dhabeenuyi lakki birrii namni naaf kenne nama si kanne birrii fudhadhu okkee ammas akkana siin jedhan heerumaaf deemtii fuudha dhiira barbaada dhiira muslima dhiira barbaadaaf islaamummaa fudhachuu deemtaa caalto lakki akkasi maa namni dhiira laal namni dhiira irraas walaban ta'u dubartii irraas walaban ta'u nyaata irraas birrii irraas kun hundi dubartii ati amantii islaamaa sii galuudhaanii gartee islaamummaa fudhatanii heerumuudhaaf dhiira keessa islaama keessa taatu kiristaana gama sii gartee jaalattus dubartii ta'uun ulagaan ati dubartii ta'uun qofa gi'a waliigalle akkasi rabbi si alaaffisu tole Isaan Iyesuus Kiristoos ilmi Maariyaama gartee ergamaa rabbii jettee ni amantaa? Nabi Muhammadis ergamaa rabbii, Abrahaamis ergamaa rabbii, Museenis ergamaa rabbii jettee isaan kun hundi waaqa tokko qaban. Uumaan kiyyaa fi keetis ka Iyesuus kan Muhammadis hundi uumaa tokko waaqayyoo tokko isan duune, isan nyaanne, isan rafne, isan muunne kan nama nyaachisu kan of hin nyaanne, kan hin dhuyne, kan hin rafne. Kana jettee ni amantaa? Maiten Waaqayyoon tokko ta'u waaqayyoon kan Iyesuus waaqayyoon kan Abrahaam waaqayyoon kan Muhammad kan Isaaq waaqayyoon kiyyaa fi kee ta'uu ni amantaa tokkichisan waaqayyoon tokkichi waadhii tokko ta'uu sana namanai maashaallah tokkichisan naman taane dubartiin taane bineensa akkan taane ni amantaa maashaallah tokkichisan akka gartee hin duune namni isan ajjeefne inni kan ajjeesu inni kan jiraachisu inni kan madeessu jettee ni amantaa inni san gartee ergamoota raajoota hunda Nuh irraa kaasee Luut irraa Muhammad irraa Musee irraa Salamoon irraa Isaaq irraa ila hanqana bi Muhammaditti isumaatu jara kana hunda biyya lafaa ergeettee amantaa maashaallah gara shahaadaa deemna yee shahaadaa jechuun dhuga bahuu waan takka gartee waan ijaan argitus gartee ittis amanu waan ijaan arginettis amanu
jechuudha waan takka dhuga ba'uudha inshallah. Quba kee kana ol qabadhu harka mirgaa tokkicha gara waaqaatetti inshallah na jalaa jetta itti booda afaan arabaatiin jennee oromiffaan jenna. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa anna Isa wa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Ani ragaan baha Ani ragaan baha rabbiin haqaan gabbaramu Rabbiin haqaan gabbaramu tokko malee hin Firankii diraamaa kana dhiisaa jiran waaqayyoon amma fakkeenyaaf caaltu fakkeenyaaf qalama qabduu jenna mana barumsaatitti qalama tokko irraa liqeeffattan irraa agartee fudhatta siifin deebisaa boruun mana barumsaa guyyaa sanbataa xiqqaa fi guddaa itti barreeffadheen siifidaan jetta guyyaa gartee roobiidhaa dhuftee qalama san gartee yaani hin qabuuti qalama san siifi fidaan obsinaa jette hin barbaadu fudhadhu siin jechuun danda'u hin danda'a. maali waaqayyoon cubbuu dalee yaa waaqayyoon odii seechuu hin dhagahu inni dhiini dhangaloo malee waaqayyoon Iyyesuus du'u malee ilmi namaa du'u malee cubbuu namaan dhiisu araara namaan godhu rabbiin waaqayyo kame anuu qabeenya kiyyoon irraa saamte yoo ilmaan kiyya miti anuu dhiifama sii godhuu hin danda'a waaqayyoon kana caala dhiifama namaa godha jara keenya kana caala dhiifama namaa godha waaqayyoon hin ajjeesin jedha abboomii keessatti ajjeesaa Iyyesuus jedheen ergine waaqayyoon ajjeesin jedha Iyyesuusin ajjeesaa hin jenne Maariyaam ilma kiyya ajjeesaa hin jenne warri Yahudoota warri munaafiqtoota Yahudootaan ofumaa dabarsanii Iyyesuus kadhatee kan nu ajjeesuu barbaadan malee Yesuus akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira yaa saba ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddani Abrahaam kanarraa wanne jedhe akkamiin na ajjeeftan ani nama dubbii waaqayyo dhageessinitti himu jirana maaf na ajjeesuu barbaaddan kana jedhe Yesuus gartee Yesuus gartee ajjeechaallee hin barbaanne gaafa fannoo irra jiru jedhan akka wangeelaatis ni maal fannisanii miga Eloi lama sabaqtaani Eli lama sabaqtaani waaqayyo ko maaliif akkana na eedoo xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsee abbaa jedhee boo'ee jedhanii bar hay waaqayyo namni mukarratti fannisee boo'u jedhana akkamiti waaqayyoon ani ilmi namaa fannisa uumaan abiyyuu fannisuu hin dandeenyu waaqayyo fannifna ajaa'iba jedhana dhiisa akkasika olii gallee so yaani waan rabbiin hin malle jara keenya Yesuus Kiristoos nu biratti islaamummaa bira kabaja qaba ergamaadha jedha wangeellinis quraanilleen ergamaadha jedha saba Israa'eliif ergame jedha harmeen isaa Maariyaam jedha dubroo dinqiidhaan rabbiin kanneef dinqii mee waa isinii hima inshallah waan isin namni yoonii fi haadhaa fi abbaan qabaannes waaqa ta'uu hin danda'u namni haadharraa yoo argames abbaa malee waaqa ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf Aadam haadhaa fi abbaan qabu abbaan isaa haati isaa biyyerraa argame abbaa fi haadhaan qabu let's come back to Jesus Yesuus dhufna Yesuus harmee ni qabaa miti caaltu harmee qabaa bara dubroo Maariyama intala dingili intala dhajjine intala ijaazaan buune intala gumnan dalayne kanaan rabbiin ilmaan isii badhaase ilma hin deessa jedheen ergamaan waaqayyootti dhufe akkamittiin ilma argadheeteen arra namni tokko si dhufe galgala kana ilma argattee siin jedhe siin dhajjin siin neerumin hay mataa si wareeraa bara kiw jetta maal jechuu anne kana arte ilma deessaa jedheen ergamaan waaqayyootti dhufe akkamitti ilma argadhaane osoo neerumin osoo qunnamtii saalaan godhin akkanumatti ilmi dhufaa jettan eeyyee rabbiin asii kana hin argatta jedheen akkasitti ilma dhiiraa kana maqaa Yesuus jedhamu kanaas akkasitti dhaltee argattee jedhan olii gallee inni haadharraa argame heewaan yookaan haawaan abbaa weertuu manaa isii aadamumarraa argamte waaqa ta'uu hin dandeessu maaliif isiin intala waaqayyoon ta'in namarraa argamte kun isiinis qunnamtii saalaa malee saal qunnamtiin alatti argamte Yesuus saal qunnamtii alatti argame miti ilma waaqayyoo taniin maa Maariyaama agartee heewaan maaliif intala waaqayyoon jedhamin kun is not fair walqixxummaa miti jedhana gama biraatiin abbaa Yesuus abba qaba hayyee maaliif abba qaba Maariyaam haadha waaqayyoo itti warri gartee ortodoksii peenteen gartee haadha gooftaa keenyaa jedhan okay
Abbaa Yesus abbaas ni qaba haadhaas maatii maaliif adda baaftan abbaan kunooti abbaan gartee Yesus Maariyamaa fi Yesus Maariyamaa fi Waaqayyoon abbaan maaliif manitaan abbaa manaati haadha manaati maal jechuun Maariyam Yesus ilma isiiti Waaqayyo abbaanis ilma kiyya jedha maal jechuun jedhana akkam jechuun mee na adda baasaa waan kana kanaaf amma dhiisin mira keessa galtanii isin irra kutu akkanumatti asirratti gaa inshallah caaltuu teenya baga islaamummaa sii kanne kanamaan sin jedha arrumatti islaamummaa fudhatanii waa hundan barattu guyyaarraa umriin isin dabalti beekumsaas qabeenyaas gartee mindaalee dabalataa deema namni waa hunda si dabalu baradhu gartee yaani ijoolleen islaamaa baay'een gana waa sin jechuun mala kiristaanis waa sin jechuun mala obsi murannoo keetiin kaayyoo keetiin deem kan namaatiin hin deemin ija kiyyatti hin fayyadamtu ija keetti hin fayyadamu sammuu keetti hin fayyadamu sammuu kiyyatti hin fayyadamu waaqayyoon hunda keenyaaf waddaanu kan way miila kiyyaan deemtamoo keetiin deemta caaltu kiyyaan deema Eka kanamaa guyya tokko fudhattee naa kan naamee akka konkolaataa asiniin itti fiigee deebi'atte namarraa takkaa miila fudhattee ijoo hin fudhatu waan namaa kanne san walumaan duuta malee nama dabarsee kan nuti harka kee nama kan nu dandeessa ija kee gurra kee hin dandeessu waan waaqayyoon sii kanne walumaan jiraattee walumaan duuta malee namaa dabarsuu hin dandeessu ergisaa hin taatu kanaaf sammuu namaatti ittiin fayyadamin warri xayyaara tolchee kuni hafuura qulqulluu ittiin fayyadamne sammuu fayyadamanii sammuu keetti fayyadameetillee baradhu inshallah tanaan siin jedha kaan hundaa'u kallattii biraatiin gara zuumiitiinis hin baratta akkasitti waan waliin jenna inshallah mee rajoolee kiristaanaa tana warra Yesuus